السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا بداوتوتا كين بكم جرتن نكيني كين كانون الرماد سيناغو جتا نجاك أبدني فياكي سنين جنة عصومان سيفان جرتا جرّا قالت صح نجوما ربي فاقلت أفتني كبتو وندمتو وانتو كنت مرقا أو كجل يا ربي قالوا ناري مالي فيديو رابر يوارتلي wanni nasin jedhu kun ammoo si aarse wanni nasin jedhu kun si aarse akka namni gana waan nama aarsu hojjete namni itti hin aarra silan barbaaduu fi asirra namni hamma ta'e yoo laale namni laale sun akka waan san waan akkasii san waan akka nama sitti deemu kana namni dubbatee namni walitti dubbatee jechuudha aaruu sila hin barbaannee fi kanaaf sitti hima نتاثر ترى قرب أبدا نار وفتى يديك زي بدي نار عادي ربي عادي يدي يا ربي أكم عادي يعني عادي لأنه راكنكم garam dubban aree jara na dubbii badde maa rakkinan qabne hin harre نار uffata caammaa hundi bitame ofii dhufne ofiinatti na harre taate نار أتينا كان كنا برجعوا كده نكمل maa dubban aree warama dubbiin baddee dheeraa ani garuu waan artisi uffata jejeefin ture fidee gaafan dhufuudha jedhu na bira ga'ee galgala ammoo kaayee ganama ammoo dhiisee biraa galee dubbiin tanuma ani immoo artisi agabuu na oolchite osoo nyaatiin na oolchite waan artee akkasii ooltee nyaata wal malee nyaannu asuma waan beekuu qabdanirraa jechuudha yoo ishiin nyaatte anis nyaadda waan nyaaddu baadhe isin illee nyaattu agabuu ooltee jennaani sila aartee bakka jedheetiin ni dhagaamee hamma ta'e tokko kanaafi uffanni immoo murama arge ayyiga asirraa akkanatti murama arge halkan gizee banu jechuudha yeroo viidiyoodha sitti agarsiisu isaan hin argine garuu boodarran arge mucayyoon maqaan ishee nuuni tana Ugaanda sun odolaa laartu ishiit argee akkana gadi fudhameetti dhimateen jiru akkana gadi baqaqee jira cumaan aarii mucayyoo irra dawwalee kottu fudhadhuun jedhee ishiitti caammaa furannee galu caammaa achuma dhiisee uffanni muramaa maal godhii baadhee galaarra bagumaan oduu mana kanaan ga'inii arge jedheeti itti deebisee siin jedha dawwale niitiin keessatti dawwaltee waliin itti deebisnee masalaama iman kolfa yaa rabbii kun awaaseetu waan balleesse kanaafi boruu asitti dhufaa jedhan Abu Daabitti qaxxi ta'a dirqama si himuu irraa fadheetiin kana ta'eeti kana dubbii wanti jira maa akkana godhattaree wayi عادي وانت زيه akkam ما في مشكلة wayi عادي ربي birrii keetti beekamee diraama Dubaayii birrii 800 jira 400 dhaggeeffatu waan ati sii galu qabu dhibba afur miti kun garuu achi nafa miti hin dhufa miti otoo waggaa taa'eeyyuu haa dhufu malee maaltu na aarsine jechuun sitti himuu qaba yenee kanaan durallee uffata meeqaa jejjeetiin hafee birris jalaa badee uffanni illee dhabamee kanaafi dirqama immoo sitti himuu qaba natti himtee bakka ma rakkina waan tokko hin qabu wayi Oromoo koo maal jennaree dubbiin gara naan dhufte yaada koo har'uma gudii ta'e tigilee manarre rabbi kana rabbi moo kaameraa fuuldura ta'e tafaari abadan oo boru fiduu baatanu sitti maan jira garuu ali yaaddaan ooleerra sitti maan jira haa dhufu malee waggaa yoo haa ta'u rakkina hin qabu mukaan asii miti Itoophiyaa irraa yoo otoo eeguun dhabee miti mukaan 14 miti 10,000 na dhabe
4 birrii meeqa akka ta'e beektaa birrii Itoophiyaa kuma 4 ta'uyyuu ani akkasitti salphaadha kun akka Itoophiyaatti immoo widdiidha miti garuu immoo yani kana duwwaa tontan waan baay'een kasaree waan jiruuf rakkinaan qabu ati Teeree taaboree xaaxaan hin jiru akkasii yaa uummata Oromoo dubbiin kana fakkaatti waliin nu araarsaa yoo lollellee jechaadhaaf viidiyoo bannee dubbiin kana taate lamaaniyyaan sarpiraayisii jedhasa wallahi laazim naan jenne wallahi laazim hin jiru naan jenne kinoo fidee jira ani garuu dura si namanne galatoomne fidee hin jira uffata aadaa Wallaggaati hin dhoksee birdimsi jala dhokse sanu nan dhoksee galeeni dhoksee mijaa'uu takka jirti saratanyaa Filipiiniidha hin himin jedheeni wayne himnaa waliin dhiisnu jedheeni hin himne ishee illee rabbisiidhaa tolu oduudhaan muddamtii garuu hin himne kana achumaan fiigichaan galeetiin algaarra godhee birdimsi dachaasee duuba godhee waa tokko naqqaanee uffata kiyya yookiin shakkitee fattashuu dandeetti jedheeti uffata koo achisisee kaa'ee ani kaa madaami tiyyatu wannaatti hin irraafadhe innaa dubbiin kana fakkaataa yaa uummata Oromoo galatoomi immoo waan akkasii kunoo waan hin jedhu namni nagarra biraabbi bakka Udah nasi bira itu rakyat. Akkana godhee kun akkanatti irratti hojjedhee kanaanti jedha sana mabeekaan jira yaa uummata Oromoo. Itti bare biraankitti dubbiin kana fakkaatti yoo hin dogongoreenatti hima. Akkasittiin kinu erga ganamaati sa'aatii galleerraa iman dhossa barrii gubbaa irratti garuu madaamiti yaallee na gaafattee arti dhugaa rabbi maanni kun naan jirti feestaan bichaa kana qabatte jennaan uffata addisiidha kalee bitattee jenna laa kaleen bitanneen jedhe jennaan achi yoon bitteerinna akkuma dhufeen ajajin jedhe kiyya seeti ittiin himni garuu maaliif ijoolleen na bira jirti ijoollee keessanitti hoomte gizma sana dhaqanii sitti himanii deebiidha. Kalee birrii 500 kennitii arti waan ta'eef isaan bitattee itti yaaddeefti ishiin akka achumaan dubbiin kana fakkaata hagam gammaddeeti gileemee garuu ati ufuu keetti hin gammade waa'ee uffanni na keessa hin jiru irra xufte umarratti ati yeroo natti dubbatte sanaasitti uffata dhiiseen finaan jenne kushinatti bakka rakkoo hin qabu booriftaan fidu isaanii jeen zim nan dhiise malee ani aarii naamni hin jiru waan akkasii yoon kaadamesi kanuma dura barameen wa'een zibansa duruma hin dabareera waan ta'eef akkasii jaabbata keenya dubbiin kana fakkaata akkanatti kun dhukkee irraa kaasee dhukkeedha sirraa kaasee dhugaa rabbi yemmuu argadhe har'ammaa lootee naa dhufte dhugaa har'ammaa lootee manaa dhufte na bira geessa kaleessa galgala iyyuu nan balleesse sitti agarsiisu maaliif agarsiisan jedhee booda oduu ashee agarsiisuu baadhee jarri siif hin jedhanii birrii narraa fudhan jedheen achitti hambisan jedhee ni jiraadhe akkasii lammataaf garuu nan amantuu waan dhugaalleetti dubbadhee asumaan gizee hunda biraan kiseen maaliif jenna guyyaan tokko oli guyyaan tokko gadi uffadhu laalammaa ka ta'e ka dubbiin kun akkamee jara nammata yaa rabbi ka ta'e ka uffadhu laaliiti achi boodatti agartuu murteessina achi booda waan jettu ishii beeka amma yaa rabbi illallaka hindi booda laalta ka amma maa rakkina akkasii yaa uummata Oromoo kana fakkaata dubbiin isiniin jenna amma immoo itti uffisnee isiniif naafatti si bareedduun argitanii kanaaf turtii gaarii nu faana